Ladies and gentlemen, my name is Abdurrahman Kisim School of Language. Today I'm gonna teach you very important phrases or expressions, especially when we want to ask for day, date, and time. Okay? Let's see. Antana kalalu adimnu yogu guyyaa sa'aatii akkasumallee guyyaa lakkoofsaan ibsamu yeroo gaafachuu barbaanne maal akka jennee gaafannu ilaallaa jechuudha. It is, a spoken class in our daily life activity. Okay, guyyaadhaan wanta nu gaafannu wanta ta'e baay'ee barbaachisaadha jechuudha. To ask about time, you may say sa'aatii meeqa jechuudha yookaan immoo tuyyuu har'i guyyaa maalidha jechuu yogguu barbaanne expressionota asii gad arginu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. The first one is yogguu nama wal qunnamte, excuse me brother, what time is it? Okay, excuse me sister, what time is it? Jechuu dandeenya jechuudha. Excuse me brother, what is the time? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Excuse me my father, what is the time? Excuse me brother, what time is it? Jechuu ni danda'ama jechuudha. Rakkoon qaba spoken keessa wanna ta'eef. Oh, the other one is, excuse me, can you tell me the time? Excuse me, can you tell me the time? Okay, jechuu dandeenya jechuudha. And the other one is, would you tell me the time please? Let me repeat it. Would you tell me the time please? Okay. Sa'aatii natti himuu dandeessa. Maaloo sa'aatii natti himi jechuu kun hundeetiyyuu. Waa'een amma laalle kun waa'ee sa'aatiidhaan wal qabatu yookaan yeroodhaan. Yeroon amma meeqa? Yeroo natti himuu dandeessa. Obboleessa koo, obboleettii koo yeroo natti himi yeroon amma meeqa yogguu jennu jechuudha. And the other one is, could you tell me the time please? Maaloo sa'aatii natti himi jechuudha. This is polite expressions. Okay, kun kan kabaja qabu. Approaching in a good manner. Okay, haala gaariidhaan nama dhiyaatu kan fayyadu jechuudha. Maaliif namni sun akka yeroo nu gaafanne kana sirna gaarii taateen akka nutti himuuf kabajni dirqamaa jechuudha. Polite expression. This polite expression with respect approach. Okay, karaa kabaja qabduun itti dhiyaanne nama sana yogguu gaafanne. Excuse me brother, what time is it? Dhiifama buleessa koo sa'aatii meeqaa jechuudha. Okay, what time is it? Excuse me, can you tell me the time please? Excuse me sister, would you tell me the time please? Okay, sa'aatii natti himuu dandeessaa amma yeroo meeqa yogguu jennu kun sa'aatii karaa ittiin gaafannu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo karaa deemnu, sorry, excuse me brother, can you tell me the time please? Jennee gaafachuu dandeenya. Excuse me sister, would you tell me the time please? Or what time is it? Okay, or what is the time? Jennee gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Sun akka sa'aatii yeroo sa'aatii deebisu itti aansinee ilaalla. Kan biraa immoo excuse me nama gaafachuu yogguu barbaadde jechuudha. What day was yesterday? Okay, what day was yesterday? Excuse me sister, what day was yesterday? Guyyaan kaleessaa maal ture jechuudha. Guyyaan kaleessaa maal ture? It was Monday siin jechuu danda'a. Wajja ture. I was Friday. Jimaata ture siin jechuu danda'a jechuudha. This past tense. What day was yesterday? Okay, guyyaan kaleessaa maal ture karaa ittiin jennu jechuudha. And the other one is, what day will be tomorrow be? What day will be tomorrow be? Boru maalidha jechuudha kun. Okay, what day will be tomorrow be? Okay, what day will tomorrow be? Jennee yogguu gaafan guyyaan boru maalidha jechuudha. Tomorrow will be Friday. Boru jimaata ka will be Friday. Okay, jimaata ta'a yookaan jimaata jechuudha. Guyyaan boru maalidha. What day will tomorrow be? Jennee karaa ittiin gaafannu jechuudha. And the other one is, what day is today? Okay, what day is today? Guyyaan har'aa maalidha. What day is today brother? Sorry brother, can you remember what day is today? Yaadachuu dandeessa guyyaan har'aa maalidha? Oh, it is Monday, it is Friday, it is Wednesday, it is Thursday, Saturday, etc. Okay, ka barbaadan jechuu dandeessu jechuudha. Guyyaan har'aa maalidha jechuu kun. What day is today? Okay, and the last one is,
What is the date? Today. Okay, what is the date? Today. Kun jechuun guyyaa lakkoofsaan ibsamu. Har'i guyyaa meeqaa jechuudha. Maal osoo hin taane har'i guyyaan meeqaa. The 12th of June. The 10th of January jechuu dandeessa jechuudha. Har'i guyyaan meeqa. Ji'a fulbaanaa 12, ji'a fulbaanaa 10, ji'a bitootessaa onkolleessaa ka jennee ibsinu kana ka guyyaadhaan ibsinu kun yoo gaafannu what is the date today. Okay, what is the date today? Okay, these all expressions are used when we want to ask for time, day, and date. Okay, for three purposes that we have learned it now. Okay, kanama baranne kun sa'ati gaafachuuf, guyyaa gaafachuuf, guyyaan kun yeroo lama guyyaa sa'aatiin ibsamuu fi guyyaa guyyaadhaan ibsamu. Guyyaan har'a maalidha? Kamisa. Har'i guyyaa meeqa fayyadamna? Lakkoofsaan kan ibsamu sun date and day jennaani jechuudha. Thank you so much.